Hayyee yaanni ishiin iyyuu dubbatteetti garuu jechuudha. Nama si fuudha yoo jedhuun lakki jedhuun oo kan biraata fuudha jedhu ofan ajjeesa jedhuun kana mee furmaan isaa maalash? Dhugaa dubbachuuf taanaan namni dhuguma nama jaallatu tokko yookiin guyyaa anga wajjiniin yookiin hojjechuudhaaf ta'uu danda'a yookiis immoo kaayyoonsaa kaayyoo yookiin fuudhaa heerumaa miti sila ta'eef kanaaf jecha namni tokko amma ta'eef turuun qaba jedhee waan yaade qaba kanaaf jecha gaa'ilatti seenuu jedha namni tokko. Kanaafuu abbaan ta'e immoo inni gaa'ilatti seenuu barbaadu suni amma nanaaf qabii guyyoota yookiin waggoota ji'oota masiinaa kaa'i jechuu qaba. Abbaan ta'e sunis immoo guyyootaas haa ta'u waggootas haa ta'u qabuu fi qaba dirqama isaa dhuguma isa wajjin gaa'ila dhaabbachuu danda'a qaba. Gaa'ila dhaabbachuu karoora qaba taana. Kanadha yaanni kooti gaaffii wayii gaafachuun barbaada garuu kana xumurtaniitu siifa. Kana gaaffii Abdii waa yeroo tokko lakkoofsa keenyaatiin abdii. Siifoka. Yaadni kun yookiin waggoota walii qabu yookiin yeroo walii qabuudhaan kan maan xumura namni tokko waliif wal abdata taanaan sa'aatii walii qaba kanumaan hin xumureen yaadni kun. Yaadni sirriidha bakka yaada bareeda kaaftee siifunillee yaa'anis wannuma akkasiitan yaaduma akkasiitan xumuree bira darbee yaada sannaaf dhiyeechinaani. Yaa'u namni tokko tokko sa'aatii walirraa oofuu kan immoo wayii taphachuudha beektaa. Immoo yoo waliifis hin taane gizuma tokko ija namatti himudha malee tan hoggootas namaa qabne tan ji'as namaa qabne beektaa tidaarii jechuun kumaarii miti beektaa immoo taa'ee nama eegu waan ta'eef namni yaada wal amansiisanii jira beektaa. Dhiirri bara kanaayyuu amantiyyuu godhatee waan akkasii namatti hin kaasu beektaa dhuga rabbii kanaa dubban. Kama rabbii eebbisee yoo ta'e malee. Bilaashuma sa'aatii namarraa oofee namatti taphatee bakka karaarratti nama maqaa bichaa namatti godhee nama biraa deemuu malee namni yaada kanaa nama dhiyeessu hin jiru. Tokko tokko dhiira keenyatu badii qaba tokko tokko immoo shamarumatu badii qaba beektaa hunduu bakka ilaalchi isaanii karaa itti murteessan nama dhiba beektaa gisee tokko tokko ilaalanii gaafa jedhanii dubartittis murteessu nu dhibaa dhiirattis murteessu nu dhibaa. Hunduu bakka walii fuullee ta'e wal fakkaataa ta'e beektaa. Akkasii yaadni isin kaaftan hunduu sirriidha beektaa yaaduma sirrii naa deebistaa sin hundi keessan hoyyuu. Antaa marziin dhugaa qorichaan dhugaa akkas hin jedhamu beektaa. Abbaan suni namni tokko lubbuu keenya abda garuu innumaan ta'u inni ati ofii isaatii isin hudhin malee ofii isaatii isin ajjeesin malee haa ta'u ofii keetii of ajjeeftu ofumaa fi ibidda bara baraa itti galta malee namni sun namaan ta'u. Nama finajjeessa jedhu finajjeessu bakkiin sun. Odoo yoo of ajjeefte haadhuma warraatiif abbaa warraatuyyuu ishiin inni balleechee odoo aartee waaf gootee inni bariituma san gabbayee fuudha malee wanni takka hin ta'u. Kanaafuu bal'isuu fi yookaan immoo bakka jira mitiiree. Immoo bara kana namni ofii of ajjeesu yookaan immoo ofii waan taane ofirratti yaadu jireenyi isaatillee jireenya bakka inni dhaqu sunillee jireenya gaariitti fakkaata malee ibiddumatti deema jechuudha. Waaqayyo guyyaa isaa eegee hin fida waan ta'eef akkas jechuun iyyuu ofan ajjeesa jechuun iyyuu cubbuudha mataan isaatu bakka waaqayyo sitti gadda waan ta'eef jecha irra bakkeetti irraa ba'uu sitti gadda waan akkasii. Hayyee gaaffiin fuullee gaaffii addaan qabu gaaffiidhuma jaallatanii. Amma mee fakkeenyuma fudhanna akkuma nama tokko akkuma nama dhuunfaatti jechuudha. Durba tokkotu jira jennu. Amma namoonni baay'een akkuma koo fakkee amma siif oolman beekaa hundumtuu dhimma miidhama natti fakkaata akka yaadaatti tarii ta'uu danda'u ta'uu dhiisuus danda'u biyyumaan baa kana jira jennu. Yeroo biyyaa bahu yaada jaalalaa dhimma jaalalaa keessa yoo hin seenne ta'ee erga yeroo biyya jiru sana maatii isaatiin hoogganamee otoo ajaja maatii isaa keessa jiru biyya haa bahu maatii isaa biyya irraa baasu
ከዛ erga biyya bahee bakka hojii qaqqabee carraayyuu haa tolu iddoo gaarii haa ta'u hojii isaa hojjechuu jammaree yoo haalli jaalalaa tokko dhiyaatee fi namni tokko dhugaadhumaan nama jaallatu yoo ta'e jechuudha. Ishiin durbaa sun ajaja maatii ishiitiin baatee kaza nama sana haa jaallattu ishiinis innis haa jaallatu. Erga jaallateen booddee namni tokko jaallatu gara fuulduraatti gaa'ela wajjin dhaabbachuudhaaf innis dhugaadhaan haa jaallatu ishiinis dhugaadhaan haa jaallattu. Ishiin garuu ajaja maatii ishiitiin buluu qabdi. Ishiin akka namni tokko kan wal jaallatu hojii isaa waan hundumayyuu gara fuulduraatti kan wal jaallata gaa'ela waliin dhaabbata kan jedhamu waan hundumaa dura walii mari'achuu qaba, waliin haasa'uu qaba. Erga gaa'elatti seenanii wanti godhamuumtu hin jiru hin beekama. Garuu otoo gaa'elatti hin godhamee seenamiin wanti haasa'amuu qabu xumuramuu qaba. Kanaafiyyuu haasaa hin dheeressu. Erga ishiin isa jaallatte inni ishii jaallate garuu ajaja maatii ishiitiif jecha ishiin haala ajaja maatii ishiitiin buluuf jecha jireenya gara isaatti jijjiirachuun barbaaddu. Inni dhugaadhaan jaallata, ishiinis dhugaadhaan jaallatti. Maatii ishiirraa adda bahuun barbaaddu, maatii ishii immoo ishiirraa adda bahu, ishiinis maatii ishiirraa adda baati yoo kara nama tokko baate. Kanarratti maal jettaa? Siifoo dhagaatuun jirti natti fakkaata. Oromiyaa dubbadhu ati. Kanaaf ishiin dhuguma nama ishii jaallatu ta'eera taanaan yookiin innis ishii jaallata taanaan gara walitti goruu qabu, wajjin hojjechuu qabu jettumoo erga keeka maatii ishiitii ajaja maatii ishiitiin baate hanga yeroo ta'etti hanga deebitee gara maatii ishiitti galtuutti akkuma dura baatetti yaada ishii jijjiirratiin galuu qabdu jettuun jedha. Yaada bareedaadha. Gaafin kee naa galee jira. Dubartiin tokko shamarri takka dhiira tokko jaalattee inni in jaalataa isheen sin jaalatti warri immoo akka ishiin jaalattee fira ishiitiin heerumtu hin barbaadu harka isaaniitii baatee jechuu keetii naa galee jira. As keessa waa lamatu jira. Amma yoo guutumaan guututtis maatii isaa yaadhiistuu dhiiftee isatti isaa heerumtu jenne gaafa rakkoo tokko gaafa rakkiin tokkos namatti galee tan si duukaa bu'u tan akka duumaa si duukaa bu'ee si duukaa bakka jira miti bu'aa bahii fe'e si duukaa bu'u abbaa keetii fi haadha keeti. Kan isaan darbe namni homaa si godhuu hin danda'u gooftaa eenyullee. Akkuma har'a jaalalli jiru kana guyyaan tokko jibbatu dhufa. Gaafa sanii maatii keeti haga feete dhukkubsattee qafeetti rakkattee dhiiftee maatiin kee karaatti sin gatu. Garuu namni alagaan karaatti si gata beektaa. Alagaan karaatti si gata. Guutumaan guututti yookaan maatii isaa ishii sanirraa xaramtee nama san jaalachuun jaalattee itti heerumuun akka yaada kiyyaatti fudhataman qabuun siin jedha. Maaliif hoo jettee yoo danda'amaa taate isaallee amansiiftee isaanillee xiqqoo naa obsanillee maatii kiyyaan mari'achiisaa maatii kiyyaan bakka jettee isa bakka ishii inni yoo isa ishii hin jaalata ta'e haga barbaade eeguu danda'a. Dhugaa hamma feettee ishiin dhugaa qabdee fi ji'a qabdee fi hamma barbaade eeguu danda'a. Dhugaatti jaalate taanan. Dhugaatti jaalala dhugaa qabaaf taanan. Garuu immoo jaalala dhugaan qabuuf yookaan immoo jaalattee eeggachuu hin danda'u yoo jedhe innuyyuu daqiiqaa keessatti yookaan immoo sa'aatii muraasa keessatti jecha wayii jechuu ni danda'a. Guutumaan guututti amma ishiin maatii ofiisaan sossobattee yookaan immoo maatii ofiisaan ciitii kana hunda itti himattee haadhiidhanilleedha yaadhiisanilleedha boodafillee sheettii bahuudhaaf laa. Nutti nimne mucaan tun kadhanne rakkina wayii keessallee galtee mucaan kun yookaan immoo namni kun fuudhee rakkina wayii irratti mul'ise akkuma har'a jaalalli jiru kan sin jaaladha jedhuun kun aduma jaalatu rakkinni wayii gaafa dhuumame ishiin immoo marii warraati sin jette gaafa maatii sun gaafa irratti deebi'ee too maatii sun gaafa rakkoo siisan furuu dhufee ofiif jaalattee dhatte jedhaani madaa argite akka madaatti ittiin tuqu ishiitillee seenaa ta'a itti dhaga'ama ishiinillee
haguma feete illee rakkattu baaftee maatii ofiitti illee dubbachuun hin ulfaata. Kanaafuu akka yaada kiyyaatti ani akka gaafii si deebisutti haga danda'amaa ta'een maatiin illee haalii du'aa dhiisu illee maatii ofii sana massiiftee mari'achiiftee dhuguma namni kun ishii hin jaalatu taanan yoo deemte illee hijibbaata maatii isheetti maatii san bahuun dirqama isheetti jedha akka yaada kiyyaattan si galee.